Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaayinaalee Oromoo istuudantii arras irra deebuudhaan barnoota keenya histiree kutaa kudha takkaffaadha yuunitii torbaffaa paartii afuraffaa qabannee dhufnee jirra hanga xumura sagantaatti nu faana bu'aan affeerra keenya gamanummaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha warreen maatii chaayinaalee keenyaatiif haaraa taatan chaayinaalee keenyatti dabalamuudhaan barnoota keessan guutummaan guututti sirraa argachuu dandeessisaniin jecha warreen gaa maatii chaayinaalee keenyaatti hin dabalamin barnoonni kallattiidhaan isin bira hin ga'u waan taateef akka yogguu gadhiifame maayikiroo sekondii keessatti isin bira ga'uu barbaadan chaayinaalii subscribe gochuudhaan notification bell yoo tuutan kallattumaan isin bira gahaa jechuudha. Kanaaf gartee maatii chaayinaalee keenya dabalamaa yaada keessattis koomentii jalatti naaf barreessaadha. Akkasuma gartee hadaraa viidiyoo laakshii gochuu narraan irraanfatinaa jechuutan isin dhaammadhu. Kanaaf gartee har'a yuunitii afuraffaa keenya keessatti the relationship between the Christian Highland kingdoms and the sultanates of the idols in the 1520 up to the 1559 kan jedhu ilaallaa jechuudha. Kana jechuun relationship between hariiroon jirtu maali yookaan hariiroon gartee wal fudhannaa yookaan hariiroo diinagdee haa ta'u hariiroo gartee aadaa haa ta'u hariiroo gartee amantaa haa ta'u hariiroo gartee akkasumatti gartee wal jaalachuullee haa ta'u jechuudha wajjin wal fudhattee gartee dippiloomaatikiidhaan jechuudha hariiroo koonfliktiirlee wal loluullee haa ta'u hariiroon gartee mootummaa kiristaanaatii fi adal jidduu jiru gartee maal fakkaata bara 1520 kaasee jechuudha gartee after the Imam Ahmad is come to the powers in the 20s up to the days of the Glaudius Januti the battle of the Angagarte Glaudius duty in the hands of the Imir Nur Abnu al-Wazir kan Januti bal inasani lala kanaf the for much of the second half of the 15th century adults was is a state of the civil war ega gagarte وخان ولا كيس جارا قدش نفا كيستي ولا كيس لما فا جارا قدش نفا كيستي موتمان عدل يخان سلطانيني عدل كن civil war يخان internal crisis وخان بيا كيستي والأبدي هدوتو إسي مدته زي the sultanate is lost is the power عنگو سيني الأبدي قنافو موتمان سلطانا أو خان قرتي تنرى قودان عنگو سي نمني بيا كيس أولين كابي مالف نما برافر رالون دن دوان تاتيف قرتي قناف قرتي عنگو الأبدي actually parts was held of the emir في أميرين tunaan kola qabata imirna qabata ja amir garte imiri fi imami irra walalo jechuudha imir yookaan amir kan jennuun kanaa fi imam kan jennuun kana imami fi amir walalon kun amiri taa qabatu jaaji kun aangoo imara qabatu jaaji kun imira qabatu jaaji kun imama qabatu jaaji kanarra walalon jechuudha aangoo because this is ensuring that really garte rivalry between the emir and the imami walalo jechuudha kanaaf imiri fi imam walalo jechuudha only aangoo irratti jechuudha only few imams held of the power ango to kabate gamma imamni to gara ango in the last of the decades of the 15th century Emir Mahfuz emerged as the powerful of the adults is the Zayla kan garafu garte powerfully kabachudan kara Zayla daldala trade Zayla kana hunda tochudan enyo chuda decades of the 15th century kaisatti last umra kan jarra ko shanafa kana kaisatti aim enyo dufe chud Emir Mahfuz kan jannun kun kabate he strength ni kan chimse chuda motumma adalni chimse began to the seriously attack of the Christian Island kingdom irratti particularly during the reign of the Iskandar kana jechuudha gaafa mootichi Iskandar Christian Island kingdom bulchu irra lolaa ture akkasumatti gaafa mootummaan Naud mootum Christian Island bulchu irra lolaa ture however this is killed boodarani jeefame jechuudha army of the enyutin jechuudha limna dingilitu ajjeese jechuudha enyu jechuudha Emir Mahfuz kan jannuun mootummaa adal kana 15 hanga 40tti aangoo ture jechuudha limna dingil achi booda the battle of the Zaylarati ijjeese jechuudha 17tti Mahfuz ajjeese jechuudha kanaaf sorry the days of the Mahfuz opened the way of the another rival of the power among the Emir ammas ega ammas Emir Mahfuz du'e booda jechuudha maaltu uumame aangoo wali buutu uumame jechuudha rivalii uumame aangoo Emiri fi Amiri wali bu'e gale eventually garuu ammoo early jalqaba bara 1520 eenyu dhufe jechuudha leadership adals passed the powerful imams was Imam Ahmad ibn Ibrahim al-Ghazi kan
jennuun gara aangoo dhufee jechuudha gara G15 diidamii irratti jechuudha. He is a popular kan jaallatamu uummata biratti yooniif ta'u the Christian Highland Kingdom is a grand jaanii kan yaaman the left hand yookaan namticha harka bitaachaa jaanii kan isaan yaaman there is lack of the clearly evidence seenaan isaa hin beekamu akka inni background isaa hedduu jechuudha. According to the garuu akka kroonikoolonni barreessitoonni himanitti futuh yookaan al-Habashidha kun futuh al-Habash barreessitoonni kitaaba fatwaa al-Habash jedhu kan himanitti jechuudha. Ahmad belong to the clans sanyiinsa yookaan eenyu jechuudha balaaw ummata jennuun in hubat kan gartee arraan tana bika baabbile jennuun tana harar yookaan gartee harargee keessatti bikka baabbile jennuun keessatti argamutti ichi dhalate jaaniitiiti dubbatanii jechuudha. He was ummata kamirraa ummata balaaw in hubat kan jennuun irraa jechuudha. Akka gartee seenaansi. He was kaavalarii inni gartee hoogganaa waraana fardaa Mahfuuz kan ta'ee fi intala isaa daawtarii isaa intala mooticha du'ee san eenyunni Mahfuuz sanii gartee baatii dilwaan bara tan ja'amtu fuudhee haadha warraa godhatee jechuudha. Imaam kun imaamu Ahos combined the gartee energetic nama cimaadha jechuudha. Tactical leaders qualification baay'ee nama cimaa fi waraana irratti mala addaa nama qabudha jechuudha. First, he is systematically go to ride off his internal revivals on the after the another and becomes imams adali jechuudha. Eega gartee first wallolaansi yookaan internal crisis gartee imaam irra wallolan imir irra wallolaa turanii booda inni kun gartee gara aangootti eega isaa wallolan booda imaamticha ta'ee dhufee jechuudha. This trade is considered aangoo kan cimseedha. Lawlaan the recreations of the wearing Affaar gartee aangoo isaanii cimsee jechuudha. Ummata Affaarii fi Somaaliidhaa fi ummata Hararii community tokkoomsee jabeesseeti wallolinaa koottaa isinis ummanni Somaaliitis ummanni Affaaris koottaa ummanni Hararis maa walloltanii miti koottaa jee tokkoomsee jabeessee cimsee aangoodhaaf aangoo isaa jabeeffate. Affaars already started to make incursions onto the agricultural area in the highland since to the times before the rise of the Mahfuuz ja. Kanaaf gartee Affaariinis yeroo gartee bulchiinsa Mahfuuz kan maal barbaadan lafa qonnaa barbaadan akkasumatti gartee highland items before the rise of the Mahfuuz irratti agriculturaliidhaaf lafa barbaadan. Somaaliinis lafa pastoralistii lafa horii dheedichifattu barbaadii jechuudha. Katilii yookaan also beegantuu into relative lafa fertile gabbattuu taatee fi area of adal kanatti warra addalii wajjin wallolaa turan. Kanaaf this population movement is created the violence among the Hararsi. Kanaaf maal fide jechuudha. Population movement kana violence is Affaar Somali is community is as the fought each other say frequently yookaan dabranii waliin lolaa kana baay'ee waliin lolina koottaa isin tokkooti amantaan keessan tokkooti kiristaanaa wajjin wal lollaa jeetiiti yaamee jechuudha. It is was under essis gartee circumstances tokkoomse and had the mal played to the role gartee arbitration jidduu taa'uudhaan jidduu fixee restoring the place aangoo isaa gartee lawlaanditti gartee restore godhee aangoo this pressure of the fighting group of the abundant of the difference in the lunch war against of the Christian Island Kingdom mootummaa kiristaanaa irra fincile gana ummata gayeqe ummata Hararii kan jennu kana ummata Oromoo Harar jiraatu kana zoon ta'in ummata Hararii yeroo san Oromoo fi adaluu waliin fadhanii beekee jechuudha. Boodarra Oromootu dallaa isaan jedhee ummata Harariiti malee ummata Oromooti miti. Ummata Hararii kana Harar keessa jiraatu kanaa fi ummata Affaarii fi ummata Somaalee tokkoomsee aangoo isaa cimsatee against of the Christian Island Kingdom irra fincilu eegale mootummaa kiristaanaatti akkasumatti restorations of the peace and the regions enabling Ahmad is recruiting large numbers of the soldiers waraana hedduu walitti qabachuudhaan his armies among the peoples ummata kana hundarraa waraana hedduu walitti qabachuudhaan mootummaa kiristaanaa irratti fincila eegale. However, it is should be clear that his imams Ahmad is launched against of the Christian Highland Kingdoms is not war every religious issues laal kana dabaafadhu jechuudha kana qormaata irratti si shawwadin laal. However, ta'ullee clearly that is should wanti imaamni Ahmad ummata kana walitti qabeef kottaa jihaad loltanii jee walitti qabullee inni barbaadu against mootummaa kiristaanaa inni irra wanni loluu barbaaduuf not over the religious issues religious affinities religious zeals yaa boleesaqii religious dhimma amantaatii miti wanni jarri irra wallolete control of the trade route dha jechuudha karaa daldalaa qabachuudha jechuudha. Rather than it was last stage of the early conflict between the Walsama and the Sultanates and the kingdoms of the Christian Highland Kingdoms over the control of Zerila
Zeylaa trade route wannummaan gartee ifaatii fi gartee mootummaan kiristaanaatu jalqaba irraa kaasanii wal lolaa turaniif maal barbaacha jechuudha. Zeylaa trade route control godhuudha jechuudha. And the lands through the trade routes karaa gartee daldalli keessaan dabru kana hunda to'achuu barbaadeeti malee jarri gartee karaa yookaanuu wanta yookaan benefit yookaan fedhii amantaatiif miti jechuudha. Besides to the adults other sultanates went to the regions there independence barbaadan yookaan if danda'anii mootummaan kiristaanaa gibira kan kafalleef barbaadan. King of the gartee Highland kingdoms created Islamic empires of their own mask maalumuu barbaadan mas empire islaamaa bal'aa kan gartee gibira bikkatana hundarraa guurratu uumuudha barbaadanii jechuudha gartee. Kanaaf Imaam Ahmadis began to the campaign jalqabe gaamma kun waraana jalqabe him bara meeqatti jechuudha 1527 by attacking the force of the Christian Highland kingdoms waraana kiristaanaa irratti bara 1527 in the tributary of the daawuroo qabate ummata kiristaanaa irraa kaasee fataagar qabate baalii qabate jechuudha. After which returning to ni deebi'e adalitti deebi'eetti mas large bootii waraana cimaa jaaruu eegale mas takka moo jechuudha. Eenjela fudhate la daawuroo fataagar fi the first campaign is captured eenyu jechuudha. Daawuroo fataagar inda baalii Imam Ahmad during the first campaign Imam Ahmad is captured the daawuroo in the fataagar inda baalii ka fudhate beeku qabdan. On the other hand is gama biraatiin King Ibn Dingil is who had never expected to the seriously Muslims treatment in this after the days of the Mahfud. Ega garte da Mahfuz du'e booda hangan tak bara 15 hangana ega jese booda ega Mahfuz kana jese Ibn Dingil rakkoo kana yookaan defeat yookaan moominsa kana ummata kiristaanaa muslima irraa nadhufa jee hin government and the Bali named of the Digelhem and the subdued adults yookaan garte in order to the Christians government Christian government Bali named Degelhan to subdued adults yookaan gartee rakkoon akkanaatum governmentii yookaan gartee mootummaa islaamaa raanatti dhufti jee eenyu jechuudha. Libna dingiliin hin eeyne Libna dingilis Degelham yookaan galtee Baalitti was defeated by the imam inni foome force of the adalidhaan ni moome since Imam Ahmad was carried out of the seriously waraana guddaa baaddachuudhaan of the province of the adults with no strong resist of the imperial force dha jechuudha. Kanaaf gartee imaamiin gartee carried out of the seriously expedition waraana guddaa baaddachuudhaan gartee province of adalidhaa kana gartee strong ni cimse jechuudha. Resist godhu egaree empire yookaan warra kiristaanaa kana jechuudha. Within the Ahmad is confidence dhaan itti deeme yookaan greatly increasing akka gaaritti yookaan maal ifitti amanummaa guddachuudhaan prepare for yesuudhaan yookaan gartee himself conservation of the against of the Christian island godhu eegalee mootummaa kiristaanaa irra lolu eegale. In the March barak amma gartee the second campaign is starting in the 1529 dha jechuudha. Waraana lammaffaa kan jalqabe bara meeqatti bara 1529 jechuudha. Karashid Libna Dingil cabse amma army of the battle of the Shumbura Qura irratti is the present mojo bika jaamtutti Libna Dingilumaau isumaau ajjeese jechuudha. This was a living market of the history of the replacement of the adult history kingdoms of the ad la kana jechuudha. Kanaaf eega gartee 29 1529 tti Karash cabse Libna Dingil army at the battle of the Shumbura Qura irratti gartee waraana isaa cabse sorry Libna Dingilin duune waraana isaanii cabse jechuudha. Libna Dingil hanga bara 1540 tiin du'e jechuudha. Ifumaan akkamatti dhukkubsatee du'a jechuudha. Kai baqata inni Tigraayitti baqata jechuudha. Dura charchii tokkotti baqate achitti hanga deemuutti eenyuutu jechuudha. Hanga du'uutti ni baqate qabuullee dadhabee adamsuullee dadhabee jechuudha. Escape eegate jala deeme jechuudha. Kanaaf this is the present Mojo Town-itti gartee Mojo Town-itti bika jaamtutti Shumburaa Quree tanatti waraana isaanii mooye. Kanaaf this was inni kun maal fide jechuudha. The biggest history of the relationship between the Christian Highland Kingdom yookaan seenaan guddaan kan galmaa'e asirratti jechuudha. Ahmad armies was much of small than Libna Dingil's army yookaan gartee Ahmad armiin waraanni Ibn Ahmad kun xiqqaadha. Maaliif jennaan waraanni isaa garuu ammoo batta'ullee meeshaa qawweedha qabaa jechuudha. But equipped that is within the Yemen irraa maal qaban jechuudha. Yemen miskeetar si qabanii jechuudha. Meeshaawwan qawwee fayyadamaniiti moohonii jechuudha. Center of the Ottoman Turkey irraa kan ergame jechuudha. After his victory eega isaan kana moo'ee booda returning Hararit gad deebi'eeti more trop ammas waraana jabaa jaaruu eegale. On the other hand is imperial armies could not recover dafanii fooyyeessuu hin dandeenye akka malee moo'ee waan ta'eef mootummaan kiristaanaa fooyyeessuu hin dandeenye constantly it is retreated in the northernity gara northernii baqatee jechuudha. Ambitious fedhiin Imaamu Ahmad bar was creating Islamic empires to Horn of Africa irra jaaruudha. Wannummaan gartee Imaamu Ahmad barbaadu empire bal'aa Horn of
Africa Rajarudha to this Indy he had the representations of the representations for to total control of the Christian Highland kingdoms and its tributary province godhe jechuudha. Kanaaf maal godhe jechuudha it is Indy of the progression yookaan gartee total control Christian Highland kingdomii san gartee guutummaan guutuu isaanii xumuree gibira namoota kafaluuf hunda irraa fudhateeti ififis gibira kafaluu bira qotee gibira irraa gurratu eegalee jechuudha. He lead to army of the adults and easily annexed daawuroo salphatti qabatan and baalillee qabatan jechuudha. Akkuma gartee yeroo duraatis biyyoota Baalii fi Daawuroos qabatanii turan jechuudha. Ahmad is continue to his all out of attack Christian Island Kingdom guutummaan ni qabate but could not capture it. Libna dingil qabachuu hin dandeenye garuu Christian Island Kingdom no empire guutuu qabate garuu ammoo eenyu qabachuu hin dandeenye jechuudha. Libna dingil qabachuu hin dandeenye move duraa deeme on place another within the small army waraana xiqqaa fudhateetiiti hanga bara 1540 du'uutti deeme jechuudha. Bara 1532 hanga bara 1533 Imaamu Ahmadin effectively control godhee guutummaan guutuusi peoples of the southern half of the Ethiopia regency guutummaan guutuu to'atee ture jechuudha. He put all those regencies under hegemony of the Adal naannoon Itoophiyaatii fi Horn of Africa guutummaan guututti olaantummaa mootummaa Adal sultaanitii jalatti kuftee jechuudha. Akkasumatti gartee Dabre Birhaan and Waj and Daawuroon immoo akkasumatti gartee magaalaa seenterii isaa taatee jechuudha. Is only state in the regency successfully resisting of the Imam Muhammad. Imam Muhammadin gartee eessa godhate jechuudha. Seenterii eessa godhate jechuudha. Dabra Birhaan Waajii fi Daawuroo godhate. Walaayitaan ammoo biyya takkitti qeenxee gartee Itoophiyaa keessa mootummaa resist firraa gootee waraana Imaamu Ahmad firraa dhorkite walaayitaa qofaa jechuudha. Ahmad launched the last phase his campaign from the middle of the 1533 and 1535 itti gartee Imaamu Ahmadinis campaign isaa guutummaan guututti maal godhe xumuree jira jechuudha. Launch of the campaign is against of the northern province of the Christian Island Kingdom godhuu eegale ammas. Kanaaf he put tried near Tigray yookaan bikka Tigray jennutti maal godhe Red Sea order Tigray jechuudha. Adjoining to the Red Sea under the control godhe hanga galaana Red Sea and the Aksum century isaa godhateetiiti taa'ee jechuudha. Is gartee sultanis Adals had the super over Ethiopia gartee la supremacy yookaan olaantummaa Itoophiyaa guutummaan guututti irratti argate large party of the Horn of Africa guutummaan guutuu mooteetiiti irratti argate. The territory daangaa gartee the territory of the Boz and the northern dividing province is governed gartee daangaa duraan gartee southern sultaanii bulcha achi northern kristaanaa bulcha jaamsuun hundinuu gaafa bulchinsa isaa ni hafe guutummaa isaaf jala bulchee jechuudha. Northern fi southern is appointed by imaamiin muudamee bulchee jechuudha. Bara 1535 Imaam Muhammadin guutummaan guututti maal magaalaa isaa isa godhate jechuudha. Is army city isa qubate in the Dambia bika jennu around the lake Tana marking is the center itti godhate jechuudha. Kanaafuu where the rule is the empires of the Antilanga gartee waayinaa dagaarratti ajjeefamutti jechuudha. Kiil ta'utti bara 1543tti Daambiyaatti taa'ee jechuudha. Daambiyaatti taa'ee jechuudha. Kanaaf gartee ana gaarii relationship isaanii baay'ee gartee kan gartee walirratti lolan osoo amantiif hin tahin maaliif jechuudha tireediidhaaf jechuudha. Control of trade routiidhaaf jechuudha. Akkasumatti gartee kanatti aanu the inventions of the Portugals and the Ottoman Turkish weerara jira kanuma keessa ammas kauzuma biitti keessa kan walaltuuti weerarri jira ammas weerarri Portugalii fi Ottoman Empireedha weerarri biyya alaa jechuudha. The conflict between the Adals and the Christian Island kingdoms involving the Portugal and the Ottoman Turkish gartee walitti bu'insi mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa gartee wartee islaamaa yookaan adaliidha kun wanni inni fidee qaamonni biyyaaraa akka naannoo tana keessatti hirmaatan godhe jechuudha. Itoophiyaa keessatti by then those is the maritime powers of the world where is the state of the rivals in rival over the dominations of the Mediterranean Red Sea akka qabatan isaanii godhe jechuudha. Walitti dhufeensi kun kanaaf isaan kun maritime power yookaan biyyoota galaanaa yookaan biyyoota navigation guddaa qaban jechuudha. Bar biyyoota ciccimoo addunyaadha gartee hirmaannaa akka isaan dominansiidhaan gartee galaana Red Sea kanarratti qabatan kan taasisedha jechuudha. Bara 1520tti Portuguese is missionaries come to the court of the Limna Dingilitti bara 1520tti missionaroonni gartee kaatolikaa warreen Portugal gara gartee mana maree gara gartee koortii yookaan gartee mana mootichaa Limna Dingilitti dhufan. John Birmadus
comes Ethiopians as a members of the missionary kaisa tokko eenyu ka dhufe hodgonaate John Birmadus nama jennuun kana when the missionaries department departed for Portugal in 1526 renamed in the country. Kanaaf maal jennaan jechuudha when the missionaries yogguu fi ergamtoonni gartee Portugaaliidha kun departed in maal godhu eegalan Itoophiyaan akka jijjiiramtu gartee Portugals in 1520 gartee renamed of the gartee turanii jechuudha gartee yeroonii fi jarri deebi'an jechuudha missionaroonni warreen Portugal departed yogguu deebi'an Portugaalitti bara 1520tti deebi'an 26tti deebi'an laal 20 dhufaniiti 20 deebi'anii miti Birmadus ka jennuun kun ni hafe jalaa asitti bara 1535tti Imaamu Ahmad was completely Itoophiyaa guutummaa guututti kiristaana moonnaan Libnan Ingil Birmadus kana yaameetuma maal erge seenti laatara waraqaa pooppii Roomaatii fi akkasumatti Portugaali dhaqeeti deemi isaan gartee mootummaa kiristaanaa saniin ka Portugaalii fi pooppicha yookaan gartee qeensicha pooppii yookaan guddaa warreen kaatolika gartee kan Roomaa sanii dhaqi waraansa deeggarsa waraanaa naa godhaa jiini request to the military assistance gaafateeti Birmadus ichitti arge after the several years of delay eega waggaa baay'eedhaaf duubatti hafee Birmadus kun dafee akkasitti hin dhufneef ergaa saniinis come to the Ethiopian against bara meeqa dhufe laal bara waggaa 5 moo 6 ture jechuudha 1540 takka dhufe waggaa 6 ture jechuudha yeroo kanatti waraana 400 fidateeti waraanni kun kan eenyuun hogganamu Christopher Dagama obboleessa Vasco Dagama kan gartee Indiyaa dhaqe gartee biyyoota Afrikaa keessa laallisan obboleessa isaatiin Portugaal irraa gartee hogganaa isa godhanii Libnan Ingil wajjin gartee wanta Libnan Ingiliif ergan jechuudha gartee hoggunii fi Birmadusitti dhaqu jechuudha Christopher Dagama hogganaa waraanaa godhaniiti erganii fi dhufanii jechuudha Libnan Ingiliis hojjuma dhufan Dingles and had already died to hanga gartee hogguu kana hogguu isaan dhufanitti isaan 40 takka dhufanii Libnan Ingiliin dura dee'ee osoo waraana kanaa hun arkin jechuudha Monasters of the eessatti jechuudha of Dabre Daamo Tigraay keessatti kuno bikka Dabre Daamo jennuun tanatti monasterii kanatti charchii kanatti du'ee jechuudha was succeeded isan ilma isaa bakka bu'ee nama Galaawudiyoos jennuun bara 1540 bakka bu'ee hanga bara 1999 kan bulche yoo ta'u Portugal's troops waraanni Portugaanii dhufan inter the Christian Island Kingdom through the Mazawadaan hogguunii fi isaan Christian Island Kingdom tana dhufan their march to the territory meet of the kingdoms gartee Imam Muhammad akkam godhe isaan akka Libnan Ingili yookaan Galaawudiyoos akka waliin garre godhe on their march to south they encouraged their first engagement with the army of the adults in the eastern Tigray. Enough, maal godhe jechuudha one of the march south of the encountered gartee the first engagement within the army of the adults in the eastern gartee baay'ee isaanii gartee akka gartee waraanicha wanta mootichaa wajjin waliin garreedhaaf waraanni adaliidha jechuudha first engagement godhan with his army jajjabeessan of adults easternitti baay'ee jajjabeessan in the Tigray jechuudha eastern Tigray jechuudha but ta'ullee ensures the resistance of the forces of Portugal to the return to the Dorkan Portugal gaddeemu Dorkan akka isaan mootummaa kiristaanaa yookaan gartee Galaawudiyoos wajjin qunnam Dabrewa on the Red City ol dachaan ammas ifirraa dhorkinaan jechuudha Imam Ahmad is intended to prevent the Portugal's solidarity for enjoining the Christian troops and under king of the Galaawudiyoos walsee akka isaan gartee walitti dhufne godhe jechuudha enjoin akka isaan walitti dhufne akka waliin garre godhe jechuudha waraana Galaawudiyoos waraana Galaawudiyoos waraanni isaa wal arge waraanni guddate miti kanaafu gartee dhiibbaan isarra dhufuu danda'a kanaaf gartee akka isaan ittiin dhufne godhe jechuudha for that end of the shifting the commanded centers of the Darazge in the Samen jennaan jechuudha Center isa jijjiiremas akka isaan hin seenneef Darazge bikka Sameen jennu tanatti jechuudha from this is place he lead bulchaa ture his armies waraana isaa attack the Portugals is gartee in Sarit bikka jennutti attack godhe baay'ee isaanii gartee akka isaan hin seenne godhe however ta'ullee with the help of the cannon fayyadamuudhaan garuu jarri qawwee qabaa miti qawwee fayyadamuudhaan Portugal defeat imam godhanii mo'anii the imam himself was wounded madeessanii and the slightly maal ta'e godhan jechuudha escaped gartee akka baqatu godhanii capture akka gartee slightly jalaa miliqe jechuudha escaped himiliqe jira capture qabamuuf keetiti jalaa miliqe imam madeessanii jechuudha waraana isaatis mo'anii jechuudha Ahmad's army was defeated in another engagement to works later kanaaf gartee
fooyyessu eegale ganaa bakka Azariin gartee imaaman defeat eegatee booda another engagement fooyyessuudhaaf 2 week later torbaa lama ture jechuudha. Kanaaf Zeen madaa'ee jechuudha. Then he returned further south of the area south to the area south east lake of the eessa dhufee jechuudha. Ashaan gee bakka jennuun taratti duraa gassiqe jechuudha karaa noorzarniiriti jechuudha. The Portuguese also the moving deeman area south of the lake and the way whitened the coming of the Galaudius hanga Galaudius dhufanii deemanii gana Galaudiusin wal qunnamanii jechuudha. In the main times the imam return to imamni maal godhe gana ni deebi'e to Ottoman Turkish military assistance gaafate innis hunolaal jara lachuu hirmaachisan. Kun Portugaalitti jedhame kunis Ottoman Turkitti hirmaate jechuudha. Ottoman Turkey is responded to immediately by waraana 700 ergiteef Ottoman Turkey miskee qawwee qaban jechuudha. Kaanoniidha wajjin madaafa hundaa wajjin. With this is Ahmad quickly marched to Walfa bikka januunitti gartee saffisaan gartee waraana isaa fudhatee dhaqe. The Battle of the Battle of Walfa jennuun tanatti Portugal baay'ee isaanii madeessee gartee moo'ee hogganaa isaaniillee Christopher Dagama kan jennuun kanallee ajjeesee wounded captured by the kill qabee harkaan ajjeesee jechuudha. The remembers of the Portuguese retained to northwestern of the country meet to the Galaudius toward the end of the 1514 jennaan jechuudha. Kanarraa ka'uudhaan the remembers of the Portuguese gartee retreat taatee turtee northern west kanatti gartee eessa turtee jechuudha. Galaudius wajjin within the Galaudius wajjin hanga bara 1542tti gartee deebi'anii ammaas gara northirti ta'anii jechuudha. Meanwhile, Imam Ahmad is committed. Imam Ahmad committed a grave mistake. Garuu dogoggora hamaa hojjete yookaan dogoggora badaa tokko hojjete asitti Imam Ahmad mostly of the Ottoman Turkish yaa ajeen kept his back to their homes kan biyyattii isaanii dachaa ammoetiin jira jeeti waraana firraa yaase. The rest of the armies was also the overstretched by through the vast waraana isaa kanafes daangaa isaa hundarra empire irra fafacaasee fite deema achi dhaqa jee if bira waraana facaasee fite. On the other hand gama biraatiin the Portugals were is furious about the days of the manders gartee the days of the commander isaanii san laal gartee Portugalin ammallee aara qaban aara yookaan yoo nuti hogganaa inni gartee Christopher Dagama ajjeese yoo nuti isa ajjeesne irraa kafalachuu baanna jaaniiti jarri asuma tattaa'u jira on the south of the avenge bahuudhaaf yookaan haaluu san bahuudhaaf jechuudha. Kanaaf jarri yoo kutere the presence of the Portugals is muskeetiidhaan dhufanii gana ammoo gizeemsis boatis of the gartee moral of the Galaudius kana waraanni qawwee qabate asitti hafnaa moraalitiif kanaafu hamileetti hore jechuudha. Waraana eenyutti waraana Galaudiositti. Kanaaf jarri February bara 13 bara February 15 bara 1443tti Galaudius lead to the Kambani force of the Ethiopia hogganuudhaan Portugal defeated Imam Ahmad ni mo'angara at the battle of the water of Wainadaga jechuudha. Isarra mo'on bikka Daambiyaa jennutti Wainadaga irra ni mo'ame jechuudha. Bara 1543tti Ahmad was shooted by the Portuguese mistake did the soon after. Kanaafu gartee Ahmad malte shoot jechuudha by push mistake dhaan died soon after qabamee du'e jechuudha. Kanaafu died godhanii jechuudha. Soon after this is must be is lim arm is then Imam Ahmad gana gartee waifinsa gartee muslimoonni armiin waraanni muslimaa eendaze imam waifin jaartinsa haati gartee intalti gartee maafuziidha tun baatii dilwaan baraatan jennuun tun riitariirtu adali gaddeebi'anii jechuudha. Therefore the period of the supremacy of the adults over the Ethiopian regency and the Horn of Africa come to the end. Bakka xumuramte jechuudha. Supremacy fi olaantummaan yookaan gartee guddoon adaliin Horn of Africa irra qabattee turte sun guutummaan guututti 1543tti at the battle of that of Wainadaga the end of the supremacy of the hegemony of the adal sultanate is ended bakka xumuramtee jechuudha. Kanaaf moo'ee mootummaan kiristaanaa baay'ee cimee jechuudha. Amma kanattu the conflict between the Christian Island kingdoms and the sultanates of Adal continue ittuma fufee gaa waraanni kun ammas hin dhaabbanne jarri ammas eega imaamni du'ees xiqqisho yaalii godhanii turanii jechuudha. When the army of the Emir Mahfuz Emir Nur al-Wazir kan jennuun kun defeated army of the Christian Island kingdom Galaudius nama jennuun mooticha kiristaanaa ajjeesanii 1540 hanga 49 kan bulche kun ni ajjeef famee jechuudha. Galaudius himself killed the battle sites of the southern center of the Ethiopia region. Artee anaaf gartee isa kana Galaudius ajjeesanii hanga mataa isaa muranii Harar fidanitti jechuudha. Ajjeefamee jechuudha. Kanaaf gartee
isaan kiristaanaa fi gartee involvementiin biyyoonni gartee alaa jidduu seenuun kana fakkaata. Consequence no yookaan dhiibbaan yookaan bu'aan isaan nuuf dammee maali? Wallolanii hiika girgirii ol kaan. This is the consequence between the sultans of Adals and the Christian Island kingdoms which is the last for about the decades of the numbers of the consequent. Dhiibbaa hedduu qaba. First is a place is yookaan bu'aan isaan fidan jechuudha. Facilitate cause of the hedge of the material destruction laal badiinsumaan dhufa jechuudha. Cause of the material destruction babbadiinsa yookaan meeshaawwan adda addaa loss of the human life lubbuudhaan ilmi namaa dhabamu jechuudha yookaan lives ta'uu many of churches charchiiwwan hedduun jiiramu diigamu akkasumatti gartee siruu the Christian Island kingdom keessaa weera looted andise bar akkasumatti gartee saaminsii fi gubamuu yookaan meeshaalee adda addaa gartee akkasumatti invaluably the regency of the documentiin adda addaa haa ta'u kan gartee documentiin masgida keessa jiru kan mataskaana keessa jiru hundi isaa gubamuun bikka isaa weeraranitti realize to storing the gartee institutions of turned to the ash yookaan gartee daara jijjiiranii jechuudha ash jijjiiranii jechuudha wantoota hunda gubanii dokumentiiwwan seenaa adda addaa kan jiru jechuudha bikka weeraranitti ka kiristaanaatiin ni guba ka muslimaatis jechuudha. Beside the seriously conflict caused of the several reductions of the population ummanni akka hir'atu both of the highland and lowland keessatti because large numbers of the people is lost to the lives ummanni ladduun akka dhabamu above all weaknesses kanarra hunda wanni rakkoon dhufe maal jechuudha the powers of the Christian Highland kingdoms the weakness of the Christian Highland kingdoms and the sultanates of Adali David jechuudha the opening gates of way of the Oromo population movement jechuudha dadhabuu mootummaa kiristaanaatii fi mootummaa sultaanetaa dadhabuudhaa fi Oromo population movementiidhaaf karaa banuu jechuudha imperials armies building over the preceding the countries where the destroyed caccabinsa yookaan destroy ta'uudhaa fi imperialiin gartee akkasumatti dadhabuu those building adda addaa kan jiru jechuudha armies stations is tributary provinces where they gartee disseminated those is opening the way of the four rivers of the minority akkasumatti regional lordin akkasumatti ta'uu jechuudha kanaaf gartee la dadhabinsi mootummaan central governmentiin dadhabuun jiraachuun monarkiin adda addaa namoonni adda addaa naannoo irraa gartee konfliktiin akka isaan irratti ka'u subsequently regions gartee lordin began to the challenge authority king godhuu eegaluun zebana masaafinti kan jennu baay'inaan waliif furu boqonnaa saddeet keessa laalaa jechuudha the rivals of the land gartee the era of warlord kan jedhu sun hundirraa asumarraa ka'e jechuudha as a result of the Christian Island kingdoms of the field of the regain it is lost powers authority dha jechuudha kanaaf gartee maal jechuudha Christian Island kingdomiin gartee power yookaan aangoo isaa dhabuudhaaf fidee jechuudha this is the conflict is a part of the cause of the population movement of the region sababa gartee population movementiitiif gartee walitti bu'iinsi kun ummata dhiibbaa godhuudhaan ummanni gartee Somaalee akka deemu ummanni Affaar akka deemu akkasitti gartee ummanni Oromoo illee sochii kan godhanidha jechuudha kanaaf the movement of the people is from one area to another leads to the intermixed different ethnic groupin gartee akkasumatti walitti makamuun aadaa fi religiosiidha walitti namoota adda addaa jiraatee ture for instance muslim lowland permanently settled in the highland ummanni muslim lowlandiin akka gaaritti duraan lowlandii jiran sun akka isaan highlandii irra qubatan this seems to have the improving the ethnic and the religious difference jiru san gartee akkasumatti gartee have improve akka ta'u ethnic fi sabummaa fi gartee religious ummanni kan walitti makamu ta'ee jira jechuudha walumaan guutummaatti the military conflict is gartee disturbing ni jeeqa jechuudha zeila trade route ni jeeqame akkasumatti the trade route is gartee come more and more unsafe gara nama eeguu dhabee kaaraavaaniin yookaan daldalli maarchoontonni gruppiidhaan deeman sun gartee because of the gartee choice and the sanitation cost of the military conflictidhaan saamamuu fi reebamuutu irratti mudatee daldalli ni jeeqame kanaaf dhiibbaa guddaatu ta'e jechuudha late of the some trade is revived through the port of the zeila gartee continue until gartee 1560moota booda gartee revival ta'e malee hanga karaa zeelaatu daldalli ni dhabame jechuudha kanaaf kanatti aanee kan jiru ammoo the population movement in the Ethiopia region yookaan sochiiwwan uummanni godhan naannoo Itoophiyaatti kan jiru bal'ina isaa paartiitti aanu keessatti waliin laala jechuudha kanaaf gartee arraaf asumatti nuuf gaa jechuudha kanaaf paartiitti aanu keessatti population movementii baay'ee isaanii waliin laala jechuudha
Kanaaf arraaf hanga kanas isinuma xumurraa jechuudha. Hanga Oromoo Population Movementii irratti jechuudha. Movementiin kun sababa takkaffaa irratti maaliif uummanni movementii ta'e kan jiru konfliktiin bu'aa guddaa qaba. Ififuu movementii kanaaf jechuudha. Kanaaf Population Movementii where is the common Ethiopia region commonidha. Ethiopia regionitti uummanni bikkayyutti move ta'e jechuudha. Periods between the bara 14 gartee bara 14 jaarraa 16 fi 14 keessatti Population Movementii jira. Somaaliin ni deddeemte. Somaaliinis move taate iddoo isii irraa jechuudha. Affaariinis Orgobbaa population in this movement according to the partly as the result of the conflict bu'aa yookaan gartee wal dhabdee yookaan conflict isaan hawaasa irratti uuman kana jecha uummanni Kristaan Island damiidhaa fi adalii jecha uummanni movementii gaggeessee jira gartee and partly because of the natural factory yookaan gartee natural factory kan jennuun dhiibbaawwan gartee uumamaa dirootii faa boggunii fi gartee dirootiin dhufte uummanni bikka gartee hongee duraa baqachuudhaaf faamaa hin beela duraa baqachuudhaaf movementii gaggeessanii jiranii jechuudha represented conflict is between the two sides obviously gartee forced those people to the changes the settlement isaanii qubsuma isaanii akka jijjiiran sababoonni kun kan taasisan Somaaliin jaarraa period jaarraa 16ffaa keessatti jechuudha period jaarraa 16ffaa jalqaba irratti century 16th century Somalis group is moved into the interior of the Horn of Africa naannoo Horn of Africa keessatti gartee from the coast of the area of the Zay gartee eessa jiraachaa turan duraan muftaa turan jechuudha Zeyla gartee berberaa fi akkasumatti gartee Baadin and Magdishoo keessatti sosocho'aa turan subsequently kanarra dabruudhaan gartee isaan occupied the present day territory of the both of the Ethiopian and Somalia keessatti illee babal'achaa turan during the wars between the Sultanate of the Adals and the Imam Ahmad jidduu jirutti Kristaan Island Kingdom jidduu jirutti konfliktii yookaan yeroo isaa waliin bu'ansanitti jechuudha King of Limna Dingil 15 hanga 40 kan bulche the Somalis formed the significant party of the army turte gaafa Limna Dingil san gartee Imam Ahmad tokkomseeti jara walitti afaarii fi gartee ummata Harariitii fi akkasuma gartee ummata Somaalee walitti tokkomsee kennee miti armii ta'aniiti Limna Dingilitti lolanii turanii jechuudha Kiristaana irratti jechuudha in the course of the wars pastoralist sections of the Somalis also moved to the eastern highland of the search of the water barbaaduudhaa fi akkasumatti pastoralistii barbaaduudhaa fi lafa dheedichaatii fi bishaan barbaaduuf jecha isaanis gara highlandii yookaan lafa olkootti as siqanii jechuudha historically source of the shows Affaariin ammoo wanni nu garsiisu Affaar peoples have lived in the north eastern Ethiopian Djibouti yookaan southern eastern south eastern since of the ancient time itti kan jiraachaa turanii jechuudha gartee Eertiraa irratti gartee laal eastern Ethiopia Djibouti dhaa fi south eastern Eertiraa kan jiraachaa turanii jechuudha kibba yookaan gartee baha Eeshiyaatti baha Eertiraatti jiraachaa turanii jechuudha jaarraa 16ffaa keessatti due to the drought sababa hongeen itti dhufteef sababa beeltitti dhufteef uummanni kun gartee awaash karaa laga awaash karatti sochii gaggeessan like Somali returning to the inhabited by the Afars were within the zones of the conflict between the Somali and the Christian Highland Kingdom dha jechuudha kanaaf gartee akkuma Somaaliitti isaanis mootummaa kiristaanaa irratti lolaa turanii jechuudha Ahmed Giraanyiif wajji tokkoomanii jechuudha during the conflict due to the pastoralist economics of Afar is obviously moved to their relative safer area gartee maal jechuudha yeroo kanatti gartee yerooniif uummanni gartee pastoralistoonni kun yerooniif konfliktii kanatti gartee baay'ee dhiibbaan wanta isaanii irra ga'ee ture kanaaf this helped to them survive jiraachuudhaaf yookaan distractions of effective conflictii kanarraa kan ka'e uummanni kun move ta'an ammaas the Afars were under the influence of the Sultanate of Ifat jala turte and Adal jala turte jechuudha akkasumatti jechuudha and then Adal jala turte jirte like Somali akkuma Somaliitti during the period of the Imam Ahmad's fought wars and they said eenyu wajji lolaa turan jechuudha Imaama wajji walitti gamanii Afaarii wajji walitti tokkoomanii uummata Hararii wajji walitti tokkoomanii pastoralistoonni kun tiifattoonni kun gruppii moved to the highland of the Ethiopia region irratti gartee waarii gaggeessaa turanii jechuudha waraana uummata Orgobbaa jira uummanni Orgobbaadha are one of the ashanti uummata gartee inhabitant of eessa jiraatu jechuudha Ethiopia region naannoo Itoophiyaatti accepted islaamummaa warreen fudhatanii jechuudha in the early times of the thousands religious leadership come to the form of Arbabini yookaan Sultanate of Arbabin tan jedhu Arabiyaanii yookaan Arabiyaa Arbabini osoo hin taane sultaanii yookaan aangoon isaanii kan irraa fudhatan uummanni Orgobbaadhaa kun early time yeroo jalqabaatiif jechuudha religious leaderoonni isaanii huukam eessarraa dhufe jechuudha firoom Arabiyaa irraa dhufe jechuudha gartee akka karaa daldalaatiin isaanis uummanni Arabaa daldalarraa dhufan as keessatti amantaa fidanii fi jechuudha linguistic classified there is afaan
ثاني أفان إثيوبيا كيساتي Semitic language family كيسار رمضمودا جدا during the medieval period يرو برج الدجاليسا كيساتي أرجوبا where is an agent of the trade Islamic and the expansion of the Muslim state formation إدان قرتي Horn of Africa تحته ترتي جدا during the medieval period كيساتي جدا أرجوبان trade إدانيس إسلامي إدانيس قرتي أكسمتي باجي ببلتة ترتي جدا they had the reconnections إفاتي وجه والقنمتي كجيزتة ترتي سلطانة هندا وجين سببا دلدلاتيف سببا أمانتاتين ولتي كون والقنمتي جها كبن والقنمتي جدا كبن يوكان قرتي والسامة هاتا و أكسمتي هرري في هذه ياو جينيس والقنمتي جدا قراني تراني جدا mainly due to the locations of the caravan trade routes and the area of the conflict between the Christian Highland kingdoms and the sultanates of lowland of Orgoba were prohibits most of affected of the conflict yeah. Mainly due to the location sababa garte sababa yokan location in yokan caravan trading daldalli garte group idan daldalani area kana kaisa dabruuf conflict Christian Highland kingdom fi adali kaisa dabruuf jechuudha most of affected conflict kanan tehet turhe jechuudha daldalli Orgoba da jechuudha the trades and the wars may have been main factors of the spread of the regions of the between the southern Wallo and Harari da jechuudha trading warana trade and the war trade fi daldalli have been main factorota dhibba gurguddo yokan spread kan baballisanii da jechuudha baay'ee southern fi akkasumatti Wallo keessatti jechuudha ummata kana kanaaf today in addition to Orgoba zones arrantana Orgoba zone in the Afar region naannoo Afar jala jirti there are some of the village of the Orgoba in the southern Wallo keessallee hangi takka ni jirti northern of Shawa keessallee ni jirti Amara in Harar garti Amara keessaa fi Harargee in Oromiyaa keessatti illee hangi takka ni jirani garuu naannoon isaanii sirriin ta'e jala jirti Afar jala jirti jechuudha kanaaf movementii fi faffaca'insi isaanii kun hundi sababa konfliktii fi gartee walitti bu'insa mootummaa kiristaanaatii fi gartee akkasumatti aadal sultaanitii jechuudha kanaaf gartee kan itti aanu ammoo the Oromo population movement is the one of the great population movement of the 16th century the event that is the most powerful of the 16th century kan janun jechuudha one of the great events that is exist in the Ethiopians or the Horn of Africans that is the Oromo population movement kan jau kana jechuudha baay'ee movementii guddaan addunyaa Itoophiyaa tana keessatti baarraa jaarraa 16ffaa keessatti eventii guddaa ta'e mul'ate kanaaf ka cause of the Oromo population movement fi karakterii akkasumas institution isaanii baay'ee as keessatti paartii taanu keessatti waliin laallaa I love you isinin jaaladha hedduu takka naaf galatooma barattoota kiyya nagayaan naaf turaan isinin jaa galatooma